Jaallachuun keessatee jaallatamuun kee gaariidha. Garuu jaalala akkamii jaallachaa akka jirtu yaadi. Akkanuma immoo jaalala akkamii jaallatamaa akka jirtu yaaduun barbaachisaadha. Namoonni baay'ee jaalala isaanii kanaan dura dabarsan yaaduutiin kan isaan imimmaan isaanii harcaasanii gaabbii cimaan waxalamanii kan isaan qofaa isaanii ta'anii odeessan yeroo baay'ee erga. Viidiyoo kana ilaaltiin xumurtu taanaan hin eegaliin. Yuuyyaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspire warri taatan akkam naaf jirtu. Tole gaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi amaloota jaalala gidduutti mul'atan dhiira biratti illee shamara biratti illee mul'atan jaan wal faana ilaalla. Inni jeeffaa irratti argamu kan baay'ee nama ajaa'ibudha. Tole gara barnoota keenyaatti yoggofu yeroo baay'ee namoonni baay'ee jireenya isaanii keessatti jaalala dabarsan irratti illee ta'ee jaalala dabarsaa jiran irratti haala kam jaalala kam keessa akka jiran jaalala gosa isa kam keessa akka jiran wallaaluutiin kan isaan mataa isaanii buusanii gaddanii ceephaan baay'ee isaanii argina. Yaa obboleettii kee namoonni parsentii 99 sin jaalladha jira kan sin jedhan isaan keessaa parsentii muraasa qofaadha jaalala dhugaa kan si jaallatu. Yeroo baay'ee shamarran keenya kan isaan imimmaan isaanii lafarratti dhangalaasan dhiira jaalala hin beekne harka buuti kan isaan madaan ta'anii qofaa isaanii bu'an yeroo baay'ee argina. Akkanuma immoo shakkiirraa kan ka'e dhiira jaalala dhugaa isaanii laatu harkaan sigigaatanii bu'anii kan isaan gaddaan waxalaman argina. Kanaaf immoo itti yaadi jaalala gosa kam keessa akka jirtu seeraan hubadhuuti itti yaaduun jaalala kana eegali. Amma barnoota kodhumaatti turtii gaarii. Solegaa dhiirri tokkoof shamarri tokko kaayyoo isaa irratti hundaa'uudhaan jaalala gosa ja'a wal jaallachuu danda'a jechuudha. Isaan keessaa jaalala kam keessa akka jirtu alaan akkati hubattu nan barbaada. Solegaa inni jalqaba irratti argamu maaliin jaalala inaaffaa isa jedhamu jechuudha. Jalqaba irratti kan argamu jaalalli kun kallattiidhumaan inaaffaa irraa kan maddudha. Namoota wal jaallatan lama gidduutti wanta isaan dabarsaniin laayif isaan dabarsaniin wanta isaan godhan irraa kan ka'e inaafuutiin waan jaallate fakkaachuutiin namoota sana gidduu galee gargar baasee yeroo baay'ee shamarran keessatti illee dhiira keessatti illee ni mul'ata. Lamaan isaanii yoo shamarri tokko dhiira tokko irratti naaftee gargar baastee ofishee kan ishee godhachuu ni dandeessi. Dhiirri tokko illee yoo hinaafe gargar baasee ansaa godhachuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee namoota tokko gidduutti ni mul'ata. Akka wallaansoo yookaan immoo akka waraanaatti kan isaan irratti walitti fayyadaman jaalala inaaffaasa jedhamu kanadha jechuudha. Namoota wal jaallatan gargar baasanii kan ofii godhachuuf yaaluu jechuudha. Kun jaalala inaaffaadha. Namoota tokko irratti darbee ni mul'ata. Walirratti inaafuutiin hanga lubbuu wal baasitii, hanga wal maraachaa, hanga boqonnaa wal dhowwachuutti ni ga'a jechuudha. Inni kun jaalala inaaffaa jedhama. Namoota wal jaallatan gargar baasuutiin kan isaa godhachuuf yaaluudha jechuudha. Kanaaf immoo jaalala akkamii jaallatamaa jirta? Jaalala akkamii jaallachaa jirta ree? Jaalala inaaffaati. Kanaaf jaalala jaallachaa jirtu, jaalala jaallatamaa jirtu adda baasii beeki. Maarraa kaameeti, maarratti hundaa'eeti kan jedhu adda baasiiti hubadhu. Tolegaa inni lammiffaa irratti argamu immoo jaalala faayidaa. Jaalalli kun immoo dhiirotas ta'ee shamarroota keessatti ni mul'ata. Waa tokko irraa barbaadee maallaqaa ta'u, wal qunnamtii saalaas haa ta'u, wayi fedhii fooniis haa ta'u, akkanuma immoo wanta barbaaddu sana galmaan gaachuuf yookaan kaayyoo barkaateef sana wanta barbaaddee kaateef sana fayyadamuun yeroo baay'ee hojii irratti akkanuma immoo dorgommii waa tokko irratti yeroo baay'ee faayidaaf jecha walitti hiiqamee jaalala keessa ni seenama. Dhiira biratti illee ni mul'ata, shamara biratti illee ni mul'ata. Yeroo baay'ee namoonni wanta barbaadaniif sana faayidaa barbaadaniif erga walitti hiiqanii booda faayidaa sana erga argatanii illee gargar faca'uun ni danda'ama. Akkasuma immoo faayidaa sana argatanii illee kan wal faana turan ni jiraatu jechuudha. Kanaaf immoo namatti jaallachaa jirtu, namatti jaallatamaa jirtu maaliif sitti dhiyaatee jira? Faayidaafidha? Haala kamiinidha? Maarrattidha? Jennee itti yaaduun nu barbaachisa. Yeroo baay'ee keessatti namoonni baay'ee kan isaan jaalala habaaran waan arginuuf yookaan immoo jaalalli akkas na godhe kan jedhan malee jaalalatti boqonnaa argadheera kan jedhan muraasa waan ta'aniif. Sababiin isaas jaalala isa gosa kam keessa akka jiran wallaaluurraan kan ka'edha jechuudha. Kanaaf immoo jaalala faayidaa jaallatamaa jirta moo faayidaa jaalalaa fayyadamaa jirtati? Inni dhiiraallee inni shamaraallee yeroo baay'ee ni mul'ata. Faayidaaf fedhiif jecha kan walitti fayyadamanii kan yeroo booda yookaan immoo jaalala hundee hin qabne waan ta'eef kan gargar battanamu jechuudha.
jaalala isa kam keessa jirtarii? Inni sadaffaa irratti argamu jaalala haalaa. Jaalalli kun immoo kan hundaa'u haalaa fi battala waa tokko wal arganitti kan hundaa'udha. Yeroo baay'ee haala hojii naa ta'u, haala barnootaa naa ta'u, haala nigdii yookaan immoo bakkee oofisii yookaan bakkee biirootaa ta'u kan isaan wal argan. Turtii wal faana turaniin yookaan immoo turtii wal duukaa turuutiin wal madaquutiin walitti dhufeenya sanarraa kan ka'e gara jaalalaatti jijjiiramuu danda'a. Jaalalli kun jaalala haalaa jedhama. Baay'inaan barattoota yuunivarsiitii keessatti ni beekama. Yeroof wal faana turanii wal duukaa dabarsanii jaalala bareedaa wal faana dabarsanii garuu yoggaa gargar wal biraa ba'an yookaan yeroo gargar galan barnoonni xumuramee yookaan eebbifamanii yookaan wanta ba'aniif miishinii ba'aniif yookaan immoo wanta ba'aniif sana gaafa xumuran yookaan raawwatan jaalalli sun addaan diigama. Kun jaalala haalaa jedhama. Haalatu walitti sin fide dalagaa irratti illee ta'u wanta barbaade irratti illee ta'u namoonni yeroo walitti hiiqan walitti dhufeenya sanarraa kan ka'e kominikeetii sanarraa kan ka'e haala sanarraa kan ka'e jaalala keessa seenuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu ati jaalala kam keessa jirtarii? Jaalalli kee kan yeroo booda gargar baatinnaan addaan faca'ee hafuudha. Jaalala hundee hin qabne qabattee jirta. Kanaafuu gosa isa kam keessa jirtarii? Jaalala haala irratti hundaa'e moo jaalala faayidaa irratti hundaa'e moo jaalala inaaffaadha kan itti jaallattee jirtu? Kanaafuu adda baasiitii jaalala jaallachaa jirtullee haa ta'u jaalala jaallatamaa jirtullee haa ta'u adda baasii beeki. Walumaa galatti gosoonni kun baay'ee hamoo waan ta'aniif laphee keenya yookaan onnee keenya cabsuu waan danda'aniif sirriitti irraa of eegi. Yeroof jennee wanta nuun eegalle tokko yeroof jennee wanta nuun jalqabne tokko booda nu gaddisiisuu danda'a. Qophaa nu boosisuu danda'a waan ta'eef inni afuraffaa irratti argamu immoo jaalala yeroo. Jaalalli kun jecha afaan Amaariffaan maddabaraa yookaan immoo walitti dabbaramuu isa jedhamu san. Mee yeroo baay'ee dhiirota biratti illee ni mul'ata, durboota biratti illee ni mul'ata jechuudha. Jaalalli yeroo kun yeroo baay'ee dhiirota biratti illee shamarran biratti illee ni mul'ata. Baay'inaan dhiirota biyya haadha warraa biyya Arabaa irraa illee haa ta'u akkasuma immoo Awurooppaa irraa illee haa ta'u Ameerikaa irraa illee haa ta'u Kaanaadaa irraa biyyoota fagoo irra jiran haadha warraa yookaan jaalallee qaban sana ittiin eeggachuuf maddabaraa jedhanii yookaan immoo yeroof maafin abaluu duukaan ta'u maafin yeroof akkasiin godhu jedhanii kan isaan raawwatanidha. So kanaaf jaalala akkamii jaallatamaa jirtare? Jaalala akkamii jaallataa jirtare? Adda baasii beeki. Yeroofidha. Jaalalli kun yeroo irratti kan hundaa'edha. Yeroo booda yeroo murtaa'e booda sirraa addaa yeroo ba'u onnee kee cabsuu danda'a. Onnee kee dhiiksuu danda'a. Gadda hamaa ta'e sitti dhageessisuu danda'a. Sababiin isaas yeroof akka inni sitti fayyadamaa jiru yookaan immoo sitti akka inni yeroo isaa gubataa jiru yookaan immoo akka inni fedhii isaa sitti bahaa jiru adda baastee hin beektu. Yeroo si bira jiru jaalala guutuu sii kenna. Wanta adda ta'e sii raawwata. Garuu dhuma kee gaddaan boo'ichaan mimmaaniin akka inni dhumu si taasisa. Kanaafuu jaalala kam akka jaallachaa jirtu, jaalala kam akka jaallatamaa jirtu adda baasii beeki. Gadda sanarraa ooluuf, boo'icha sanarraa ooluu yoo barbaadde. Inni shanaffaa irratti argamu jaalala bakka bu'iinsaa jedhama. Jaalala bakka bu'iinsaa kun yeroo baay'ee dhiirri tokko haa ta'u shamarri tokko jaallattee jaalala sana ibsannaan yoo namni sun dide yookaan immoo ignore ofirraa godhe onneen ishee sababa cabee jirutti wayi onneen isaa saatii cabee jiru sanatti namoota dhufanii gidduu seenanii jechuudha. Tarii caba koo kanarraa nan fayyataa, gadda koo kanarraa nan fayyataa jedhanii inni jaalala eegalan bakka buutii jedhama. Jaalalli kun kan baay'ee namatti tolu keessaa tokko carraa hundee godhachuunsaa carraa baay'ee bal'aa qaba. Sababa namtichi sun jaalala beekuuf tarii shamarri sun jaalala sababa beektuuf sababa jaalalli maal akka ta'e sababa miidhamtee argiteettuuf sababa gadditee argiteettuuf seeraan qabatti, qabannaa tolti, eegumsa tolti jechuudha. Kanaaf immoo bakka beekumsi kun jaalala gara hundeessa qabeessaatti siif adeemaa jechuudha. Kanaaf immoo jaalala akkamii dharee kan itti jaallatamtee jirtu? Jaalala akkamii dharee kan jaallataa jirtu? Jaalala bakka bu'iinsaadha? Gadda keetti dagachuufidha? Caba keetti wallaannachuufidha? Moo jaalala akkamii dharee kan itti keessa jirtu? Kanaafuu jaalala gosa kam? Jaalala baay'ee bareeda. Akkanuma immoo jaalalli inni dhumaaf jaalalli inni ja'eeffaa irratti argamu jaalala kaayyoodha. Kun gosoota jaalalaa keessaa jaalalli kaayyoo jaalala isa dhugaa irratti hundaa'edha.
dhiirota tokko birattis ta'e durboota tokko biratti kan gaa'ilaaf isaan qophaa'an yookaan jaalala dhugaa sana wal jaallatan jaalala kaayyoo jedhama. Hoduu namaan, yaada namaan, inaaffaan wanta barbaadinu jaalala diigamuu hin dandeenye. Jaalala kaayyoodha jechuudha. Nama jaalala galma qabu. Fakkeenya tokkoon si fudhadha. Konkolaataan tokko Finfinnee kee Adaamaa ga'uuf galma isaarraa kee ka'umsa isaarraa kee galma isaa beekaa jechuudha. Akka ga'u dhibbaa ni beeka. Kun jaalala kaayyoo jedhama. Jaalala bakkee ga'u eessarraa kee haala kamiin akka jaallatu, haala kamiin akka jaalala isaa qabatu, haala kamiin akka karoorsatu, haala kamiin akka yeroo isaa duukaa dabarsu, haala kamiin yeroo kamiin akka laatuuf adda baasee ni beekaa jechuudha. Ga'umsa jaalala qabudha. Jaalalli kaayyoo kun maal akka jaallatu, haala kamiin akka jaallatu, isheen illaa ta'u, hin illaa ta'u, dhiirri tokkoof durbi tokko wal fuudhuuf gaafa karoorsan jaalala kaayyoo jedhama. Kanaafuu jaalala kam jaallatamaa jirta ree? Jaalala isa kam akka jaallatamaa jirtu siif nan dhiisa. Ati jaalala inaaffaa jaallachamaa jirta moo jaallachaa jirta? Moo jaalala faayidaa jaallatamaa jirta moo jaallachaa jirta? Moo jaalala haala irratti hundaa'edha kan itti jaallachaa jirtu yookaan jaallatamaa jirtu? Moo jaalala yeroodha kan itti jaallachaa jirtu yookaan jaallatamaa jirtu kan yeroo keetti dabarfachuuf jiraachaa jirtu? Moo jaalala bakka bu'iinsaadha kan itti jaallachaa jirtu yookaan jaallatamaa jirtu? Moo jaalala kaayyoo isa gammachuudhuma hin qabne sana kan itti jaallatamaa jirtu? Egaa walumaa galatti ergaa amma kanaa taphanneeti wanta siif dhaamuu qabu jaalala kam akka jaallatamaa jirtu adda baasii hubadhu. Yoos imimmaan roobsuu jala, gadda jala, lafee onnee cabu jala, dhahannaa onnee kee jala ooluu ni dandeessa. Waan kun yoo isinitti toleerate like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif qooda.